السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجرتو هرا منا حبتامو تصفاي جمعتي إفطار نوامني أتجرا جماعة كي نجودو نكم أرجتن كنا آدم على سيرة جرا تمام جرا أميرة تمام حسيني كنو أصبر هون جساني درو حبتامون إذا كنا كم بيتن كوش ميديا رت بيتني هون دكيسانو إيجا إفطار أجايبال قد إثنين هرا منيسات نوافيري كنو أتجرا ناول قتاينرا أصبرتي دكتور أصلي جرو دكتور أصلي أسينا مو أرتيست ساق زينو جرا أسينا أبي شتايري أسين أرتيست شيفريدا مكاك إني نجد مي أبدي أوكي دي ماما أزران ريدي آدم أزران أرتيست محمد مركم هذا كجرو نمني حافي هنجرو جماعة كي نقولون أسيت أرجمي جرا بيارا فتيا مجاهد كرنا جرتي سبونسر ساون شيف نت شيف سراج كنو آدم yes ede yero le jirti na olifi fati adatun fati assalamu alaikum endenash hello ramadan deno arif no masha Allah amro bishal ايشي اي والله افتروا برم اساق مني چمر مالادو وما غوتو والله مندو غوتو وندا ومن برباد اوكي abte hedu sigalati fanna duga baye sigalati fanna mukniyatu me tillik nagar no guya datti guya kana aferu kedi no amu kedi no fatarsisu ke wan gudda da yecho ya amantan kenya gargar to alright erga gudda kesa kam yes yero kanatti yeroo sanu namni sabni bira amanta wal qodutti nuti ammo amanta keenya wali kabajne wal jaalanne jaalalan akkanatti wal faxarsiisna jechuudha sooma keenya irratti ga maal jetaate ulfada kuni gocha ani raawwadhe miti gocha abbootiin keenya waggaa 40 dura boona takkatti waliin dhumanii nu barsiisanii achi dodota irratti koloneel Lammuu Qixxeessaa fi jannadee faantille sangaa kristaanni qale musliimni ka musliimni qale kristaanni nyaatanii waliin faxaranii oromummaan tokko akka ta'e agarsiisan oromummaan keenya tokko amantaan ka abbaa maraati hunduu amantaa mata qaba oromummaa garuu waliin qabna kanaaf anis hiriyoota koo amantaa musliimaa hordofan mara bakka takka yaame fatura kana qopheessuudhaaf takka jechuudha hedduu galatoomii dhugaa hedduu nu gammachiisa jira maaliif oromoo biratti wanti akkana kabaratame jechuudha walumaa galatti iddoo hundattuu galatooma reedii adam maal jetta meeqa guyyaa asitu nu dura asitti argame sanuu dursee abo Sumagaan abtara ajaa'ibaati akka seena qabeessa tokkotti ilaala maaliif yoo jenne yeroo ammaa kanatti haalli miidiyaarra deemamaa jiru maal akka ta'ee fi oromoon maal akka ta'e guututti nu ibsuu danda'a deebii taa'ee yaada naannoo biraatitti kun amantiin kutaan waan adda addaati wal qooda nuti kutaa bira tarree akka amantii keenya walii kabajnu walitti agarsiisuudhaaf amantii bira osoo hordofuu nu maxxansiise tokkummaa oromoo nutti mul'isee jira kun immoo akkuma inni jedhe san qama kaleessa jiru waan ta'eef hedduu irraa gammannee jirra nutillee horiyoon isaa kan affeeramne kanaaf galatoomii jennaani oromoon birallee kanarraa baratee tokkummaa isaa kan cimu asumaan dhaamsa dhaamaa fi akkasii abdisha galatoomii atis reedii adam isaaq zeynu atilleen kaa ya Ramadan ni kun Duma jira Ramadan ni ada guyyaa meeqa faada? Didem sagal saddeet. Kanaaf harkan didem sagal isa? didem sagal sommerra. Guyyaa didem sagal. Guyyaa didem sagal Ramadan harkan didem sagaliti.
Egaa abdii akkuma beekamu akkuma jarri jedhanii kuni wama abbootiin keenya akaakayyuun keenya hojjetaa jiranidha amantaa bira fakkeenya irbuun shinnigaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Irbuun shinnigaa kan eebila 25 kabajannu Oromoon tokko falmiidhaaf biyyaa ba'eetu gaafa shiftaa Ziyaad Barreetii wajjin akka bu'anu amantaadhaan gargar qoodanii ajjeesuudhaaf jennaan nuti Oromoo jennee biyyaa baane amantaa jennee hin gallu kan jedhudha kan kun ergaa guddaa dabarsa waan ta'eef keessatti saba biraa amma amantaadhaan wal qoodanii wal nyaataa jiranuu fi fakkeenya guddaa ta'uu danda'a obboleewwan waan baay'ee dubbatanii jiru haftaamuu guddaa galateeffannaa haftaamuu nama kabajnudha haftaamuun Oromoo kanaaf baay'ee bu'aa guddaa buusee jiraatu beekamu miidiyaa sagantaawwan adda addaa sagalee uummata Oromoodhaaf ta'uudhaan beekama waan ta'eef gamanummaan guddaa galatoomi umriin fudheera siin jennaa waggaa rabbi nu haa qabu galatoomi isaaq seenoo atis akkasuma galatni habtaamuudhaaf Dr. Asli jiranis qoota asli garan Darbii argo. Meekabur intar. egaa guyyaa har'aa mana habtaamutti argamna mee maaltu dhagahame kaasumaanuu kaa guyyaa har'aa iftaara asitti faxartee kabajaan siyaamee faxaruu keetii jechuudha walumaa galatti yaada kee Yaa'u namni waajji sadaqa tarima gammada. Yaa'u maaltu itti dhagahame jettani. Irribuma ka'ee dhufeeti bitata gaajjee shorbaa sambusaa buskuuta lafa argachuu biyyatti iddilanyaadha gammadeera. Inni biraan mootu Abteen yaa'u obboleessa kenna amantiin isaa ortodoksiidha. Ani mootu altiriidha. Hunduu irratti jiru hedduu ijoollee hundi isaatu ijoollee musliimaati. Oromummaa waliin qabna amantiin kan dhuunfaa ta'uu agarsiisa. Keessattuu yeroo ammaa kana yeroo bakka miidiyaa irratti lafarratti musliima kiristaana jedhee namni wal caqacaqaa jiru kiristaanni kun waan turtee keessatti gubate gadda amaaraatti gondaritti akkasii kitaaba gubata miidiyaa kana gubbaa waan arrafama kuni deebii gahaadha amantiin kan dhuunfati oromummaan immootu kan waliiti soo kanaaf obboleewwan kiyya wal danda'uun amantii walii kabajuun wajji soomuun wajji faxaruun kanuma abboota keenyarraa barree gootota keenyarraa kanuma barree amma biyya keessatti yoo fudhatte yeroo masqalaa yeroo bu'ee kana hooyyee deemna nuti ijoollee kiristaanaa wajjin biyyumatti jechuudha qixxaafaa wajjin nyaanna qacca gizee bu'ee dhukkaatii galee daabboo jira bixxillee jedhaniin isin hin beektan hooyyee dhukkaatii galee homa biyyatti taaturre abboota keenyarratti agarre homa qabsaa'ota keenyarraa waan godhan dhageenye asittillee haabteen deggame Oromoon duruma amantii walii kabajaa ammallee dhaloonni dhufu dhaloonni keessattuu miidiyaarraa wal nyaataa jiru kuni abbootii keenya akka amma nuti hafteen har'a godhe kanarra turanii karaa kanaan haa deemnu yaada jedhu qaba innaa mataa siin jenne ati yoomnu yaamta guyyaa dabre mana reediitti faxarree ati yoo Anshuwaan isin waama shawaarii isin waama jedha egaa kan nama hunda dubbisuudhaaf sa'aatii waan hin jirreef Muhammad Murkama artist Jabaan Oromoo baratee. Yamanti sa kwaye artist Muhammad Murkama akan jirta nagaa nee kaatillee yaada kee gabaabsitu man ayyee yaadni koo duraan dursee haftaamuun affeera hafu gochuu guddaa galatoomu wanni haftaamu godhallee wanna addaatimti waan Oromoon kanaan dura godhaa ture amantiidhaan osoo gargarri hin bahinne waan kanaan dura hanga wareegama lubbuu ofii dhabanii jechuudha. Kanaafuu Oromoon kamiyyuu amantiin kan dhuunfaati wanti waliin qabnu Oromoo waan ta'e jecha illee kanamuma dhugoomsuuf jechaadha. Gubbaan kun akkuma beeknu amantii isaa ortodoksiidha jedhu aftara islaamatti waamuu qaba ture durseen waame haa galatoomu ulfaadheedha. Galatoomeetis Yamantichi kana yamantichi okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyaman yettali Oromaan rambul ketani. Awwalatti habtamu rabbi hamil kees. Amin amin. Amin jeda. Amin. Rabbi hamil kees. Amin. Wanni inni yaad rabbi haa ta'u. Amin. Yaada muraada isaa rabbi haa guutu. Amin. Inni lammata haa galatu. Amin. Galatu mullee jechuun ni baanni. Waan addaatiin wanni inni dalag waan abboonni isaa dalagan waan abboonni keenya duraan dalagan har'a inni dalagee jechuudha. Biyyooma kana qaba, Oromummaa kana qaba, hiriyummaa kana qaba, waanuma jira dalagee haa ta'u yaada muraada isaa rabbi haa guutu. Amin. Yaada muraada isaa rabbi haa guutu. Amin. Yeroo kanatti yeroo amma uummanni waan dalagamaa jiru kana ni argitanii yeroo kanatti nuti immoo uummanni Oromoo akkanatti wajjin
osoo amantaa waliin qoodin osoo maaliin jedhin bakka takkatti isa biratti mana isaatti dhufnee fataraa jirraa jechuudha. Kanaaf kun baay'ee waan nama gammachiisudha. Ambuun irraa baratuu qabdi jedhee yaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Taanii du'aa isaa booda itti deebinaa kaameraa dhaamsine inshallah kan. Ayyee galatoome Abbee Shexaayir Abdurrazaaq Xaayir. Kantiibaa magaalaa. Suuqaa Jawaa. Ani amma wanti namoota kana wanta isin jettaniin ala wanta irra deebi'eetiin haarofti jedhu wanta hin jirreef isinuu jettanii geessitanii kama isin jettan san irratti goola buudhaa. Kama isin jettan san irratti goola buudhaa. Kanaafuu guutuu kennaa Rabbi nu haa mulkeessu warra mana haftaa mutitti dhufneetiin hin fataruu kennaaf akka yeroo ammaatitti rakkoo amma yeroo ammaa kana keessa jirutti adda ta'eetiin argamuudhaan Rabbiin guutuu kennaa wal nu haa taasisu nama amantaan gargar wal baasuu miti nu sabni kenna tokko Rabbi wal nu haa taasisu Rabbi yaada muraada kenna nu haa guutuu Rabbiin biyya tanaa nu haa baasu. ኦኬ ሲራጅ አንተም እስኪ ዛሬ 28ኛ ቀን ኢፍጣር ሀብቴ ቤት ነው የምንገኘው። ሀሳብን እስኪ ያጠረ እኔም ብዙ ሁሉም ተናግረውታል። ብዙ የምናገረው ነገር የለም። ሀብታሙ አፍጠር ስለጠራ ከልብ እናመሰግናለን። እሱ ያሳየን ነገር ደግሞ የመከባበር አብሮ የመኖር የመቻቻልን በተግባር ነው ያሳየን። እንግዲህ አመሰግናለሁ ነው ሌላ እኛም እናመሰግናለን። ኤጋ ካነሙ ሁንዳዩ ኩኒ ናኦል ጀደማ ናኦል ሪድዋን ናኦል ኑረዲን ሞሪድዋን ልጄ ነው ያው ናኦል መቃን ከየሙ መቃረዲ ሪድዋን ናኦል ሪድዋን ከዘ ኤጋ አካ ሪድዋን ዲሳይቦን ቲያጃ መርቱ ጀዳኒቲ ወላይ ሀብታሙ ዋን ሃሪያ ሚቲ ከጎደ አቦቲን ኬኛ waan godhan arra irra deebi'eetiin jaalala nu argisiise jaalala hiriyyummaa osoo amantiin addaan wali hin qoodin jaalala hiriyyummaa isaa nu argisiisee jira. Hedduu galatoomi siin jennaa nutillee si jaallannaa si kabajnaa amiin jedhe na yeroo gaarii ture yeroo bareedaa ture kanuma wanti jechuudha. Galatoomi Naa'ol atilleen egaa kun tamaam Hussein jedhama tamaam baga nagaan dhufte atilleen kan yaada kee maal baga nagaan dhufte mara hanqar dhufeere haftaa video irra jugeeti video irratti bareeda yaada gaarii wallahi waan maal jettumeefdi egaa jechuun kan yaada qabdu mana har'a Habtaamuu Tasfaayee mana isaatti nu affeere iftaara guyyaa 28ffaa Soomaa ollee asitti sa'a kanatti fatarree jechuudha. Kanaafuu waan yaada kee fi akkamitti kana boodas Oromoon akkana wal kabajee sabni biraa amantiin wal qoodee wal ajjeesaa jira argaa jirra wal fixaa wal gubaa jiranii nuti garuu kabajaan akkanatti wal fatarsiisnee wajjin soomaa jirra jechuudha. Akkana yaada kee yaa wallahi wanti Habtaamuun godhe waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee jaalalaa fi kabajni nu qabu obbolummaa agarsiisu jechuudha. Baay'ee nu gammachiisee baay'ee gammadee akka mataa kiyyaa jettanii namni tokko ofii isaatti yaade anama fakkeenyaaf osoo bakka haftee yaadni akkanaa ofii kiyyaafu naa dhufeedhee yaadu yeroo Habtaamuun na biratti kadhatannaan jedhee natti himu hagam guddina isaatii fi kabajni nuuf qabu kabajni amantaa keenyaaf qabu fi kabajni oromummaaf qabu argee jechuudha. Haa galatuumu haa ulfaatu akkasuma immoo yaada muraasa isaa rabbiin isaa haa guutu maaliif namni wayita waan kana godhu waa yaadee milkii wayii yaadatiniin kana nu godha wajji jireenya keenya milkeessuuf jaalala keenya obbolummaa keenya akka itti fufuu fi kunuu yaada jechuudha. Yaada muraasa isaa haa guutu jechuun kunuu yaada tokko keessattuu yeroo amma ollaa keenya naannoo Oromiyaa naannoo ollaa Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti amma Gondarii fi Maalii keessatti ummanni muslimaa baay'ee dhumaa jira. Ummatuma sabuma sanii sabuma tokkoon dhumaa jira jechuudha. Nuti immoo yeroo kana keessatti akkatti wal kabajnee akkatti wal fatarsiisuun dhugumatti sabni keenya kun ammallee ummata san dura waggaa sammuudhaan baay'ee fagaannee kan jiru agarsiisa jechuudha. Hafteen haa galatuumu haa ulfaatu rabbi ammallee guddina isaa kana ka godhu immoo nama guddaa fi nama waa beeku sii galee nama yaada qabu. Akkuma amma innuyyuu nama guddaadha kana caala rabbiin ammallee isaa guddisu kana rabbiin beekumsa isaa haa dabalu rabbiin ammallee yaada muraada isaa guutuu isaa haa guutu amiin bal jenna kanuma jedhaabdi. Egaa galatooma hundi keessanuu ana qofaa viidiyoo keessan seeninii anis yeroo no haasa'ee jira figeeffadhean yeroo biraa walitti deebinaa soomanni kunis dhumee jira guyyaa lama qofaan nu hafee lama qofaan nu hafee booda anillee footoon
Kanaafuu wal arginaa hanga guyyaa soddomi tokko dhiirni guyyaa lamatti ta'ana fakkaate. Kanaafuu bal'inaa wal agarraa nagayaan haftaa hundi keessanuu baay'ee sin jaaladha. Namoonni haaree taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a kan viidiyoo kana ilaaltan like godhaa. Bye bye.